Shamaar kafuunee daawwattootaa fi hordoftoota AJM akkam jirtan nageenyi rabbii guddaan bakkuma isin jirtanitti isinirraa haa jiraatu jecha aanolee global media irraa oduu guyyaa irraa qabadhee isiniif dhiyaadhees jira. Oduu guyyaa irraa kan isiniif dubbisu Antolchaa Huseen Maddaatiin oduu kennam guyyaa har'aa keessatti akkuma guyyaa kaleessaa isiniif gabaafne manni obbo Daawud Ibsaa guyyaa kaleessaa Poolisotaan osoo inni ibsa kennaa jiru itti seename ibsichi akka adda citu taasifamuun isaa ni yaadatama. Yeroo obbo Daawud Ibsaa mana jireenya isaa keessatti ibsa miidiyaa kennutti namoonni isa wajjin mana keessa turanis jiru. Namoonni sunniin guyyaa kaleessaa akka achi hin baane achitti ogguramanii kan turan yoo ta'u, ganama kana immoo namoonni hedduun achi bahaa galaa jedhanii yeroo isaan achi gabbahan gara mana hidhaatti geeffamaa jiraniiti jiru. Bal'ina oduu kanaatii fi oduuwwan biroos kan gurra isin buufnu ta'a. Daawwattootaa fi hordoftoota kennaa kabajamoo tamsaasni kennaa idilee guyyaa guyyaan AJM irraa isiniif darbu bifa salphaa ta'een akka isin bira ga'uuf warroonni YouTube channel kennaa subscribe hin godhatin YouTube channel kennaa subscribe godhadhaa jecha amma kallattiimaan gara odeeffannoo guyyaa irraa qabadhee dhufeetti isin dabarsa. Guyyaa irraa waraanni konkolaataa takka mana obbo Daawud Ibsaa biratti buufamte naannoo san to'atte mana obbo Daawud Ibsaa eegaa akka jirtu maddeen kennaa biyya keessaa magaalaa Finfinnee irraa AJM'if gabaasaniiti jiru. Obbo Daawud Ibsaa edas waraanni naannoo mana isaa buufatee akka isa eegaa ture gabaafameeti jira. Obbo Daawud Ibsaa guyyaa kaleessaa miidiyaawwan tokko waamuudhaan mana jireenya isaa keessatti namoota hamma ta'e walitti qabuudhaan ibsa miidiyaadhaaf kenna jedhee osoo inni ibsa kennaati jiru mootu waraanni itti dhaqee ibsi ati kennitu maali biyya seera qabdu keessatti mootummaan ce'umsaa ati labsitu maali mana jireenya kee keessatti mootummaan ce'umsaa ati labsitu maali jechuun poolisoonni itti seenanii ibsicha adda kutuun warra miidiyaa achitti argame mootu namoota gaazexeessota ta'an hedduu hidhuun isaa ni yaadatama. Obbo Daawud Ibsaa mootummaan kun yeroon isaa waan dhumateef waggaa 5 isaa waan fixeef kana booda mootummaan seera waan hin jiru kanaaf mootummaa ce'umsaa Oromiyaa dhaabuu qabne jechuudhaan mootummaa ce'umsaa labsee achirratti ibsa miidiyaaf osoo kennaa jiru poolisoonni itti seenanii kan to'atan. Ita obbo Daawud Ibsaa guyyaa kaleessaa mana jireenya isaa to'atametti gaazexeessonni hidhamanii namoonni Daawud biratti hafan immootu halkan edaa manuma Daawud Ibsaa keessaa akka bulan maddeen kennaa guuf gabaasaniiti jiru. Obbo Daawud Ibsaa bira bulanii ganama kana mootu warri mootummaa amma gara mana keessanii bahaa galaa jedhanii warra obbo Daawud Ibsaa bira buleen wayita isaan achi bahanii gara mana isaaniitti deeman obbo Alamaayyoo Diroo obbo Sooraa Dabalaa akkasuma obbo Dirribii Demisee dura taa'aa waldaa Maccaaf Tuulamaa kan ta'an akkasuma mootu obbo Mallasee Damboobaa qabamanii mana hidhaatti ol darbatamuun beekamee jira. Mootummaan abbaa irree Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmediin durfamu wanti inni dalagu hundi wanta seera qabeessa akka hin taane namoonni hedduun qeeqaati jiru. Akkasuma mootuu faallaasanii warri obbo Daawud Ibsaa qeeqanis jiru. Biyya mootummaa qabdu naannoo mootummaa qabu keessatti mootummaan hin jiru jechuudhaan akka waan mootummaa tahee mootummaa ce'umsaa labsuun kuni seeraaf bitamuu dhabuudha jechuudhaan warri mootummaa deeggaruu mootu obbo Daawud Ibsaa qeeqaati jiru. Akkasuma yeroo ammaa kana addi bilisummaa Oromoo hoggansi isaa bakka lamatti wal qoodee duula hamaa walirratti gaggeessaa jira. Bakki lamaan inni itti wal qoodes gareen obbo Daawud Ibsaatiin hogganamuu fi gareen itti aanaa obbo Daawud Ibsaa Jaal Araarsoo Biqilaatiin hogganamudha. Hoggansi adda bilisummaa Oromoo ol aanoon walgahuudhaan obbo Daawud Ibsaa qabsoo Oromoo laaffisaa ture, qabsoo Oromoo facaasaa ture, addi bilisummaa Oromoo akka sadarkaa kanatti dadhabu kan godhe Daawud Ibsaati. Daawud Ibsaa kana booda qabsoo Oromoo kama adda bilisummaatiin gaggeeffamu hogganuu hin qabu jechuudhaan aangoo hoggansaa irraa isa rarraasuun ni yaadatama. Yeroo ammaa kana waajjirri adda bilisummaa Oromoo guddichi kan jiru harka itti aanaa obbo Daawud Ibsaa kan ta'e obbo Araarsoo Biqilaati. Waajjirriin gullalleem kan waajjira abaa'oo ol aanaa kan ta'e harka obbo Araarsoo Biqilaafaa waan jiruuf obbo Daawud Ibsaa yeroo ammaa kana waajjira waan hin qabneef aangoo irraas waan rarraafamaniif garuu hoggansi adda bilisummaa Oromoo
anuma kan kuraan filatame anuma jechuudhaan manuma isaa ta'anii ibsa garagaraa achirraa kennaa akka jiranii fi achumarraa hojii tokko tokko akka hojjetaa jiran beekamaadha. Yeroo ammaa boordiin waldhabbii hoggansa ABO jidduutti uumame kana furuudhaaf qaama sadaffaa hundeessee rakkinicha qorachaa akka jirus gabaafameeti jira. Weerarri vaayirasii koronaa addunyaa miila takkaan dhaabuun akkuma itti fufetti jira. Sababa haala rakkoo siyaasaa biyya keenya keessatti kuftee irraa kan ka'e waa'ee koronaa vaayirasii osoo isinii hin gabaasin bubbuluun keenya ni yaadatama. Biyyi keenya baatiiwwan 3-4 darban rakkoo hamaa kan mudatte yoo ta'u, goototaan akka aartistii Haacaaluu Hundeessaa du'aan dhabne warra akka Jawaar Muhammad fa'amootu hidhaan of biraa dhabne. Dhugaaf saniiti kaasee haalli siyaasa biyya keenyaa baay'ee ulfaataa fi waan itti dhiheenyaan hordofamuu qabuuf xiyyeeffannaa keenyaa guutuun waa'ee poolitikaa irratti taasifnee oofaa turuun keenyaa ni yaadatama. Kana jechuun immoo waa'ee dhukkuba baraa yeroo ammaa kana addunyaa goolaa jiru gama keessan osoo hin dhiyeessin hafnullee amma immoo darbee isin yaadachiisuun keenyaa ni yaadatama. Gara dhukkuba koronaa guyyaa irraa addunyaa irratti waan deemaa jiru isin biraan gahuun duratti hundi keessan yeroo hundaa fageenya keessan eeggachuu fi harka keessan saamunaa fi saanitaayizeraan qulqulleeffachuun hin dagatinaan dhaamsa kenna. Koronaa vaayirasiin yeroo ammaa kana addunyaa kanarratti namoota miliyoona 38 fi 100,000 fi 12,368 fi 68 qabeeti jira. Namoota miliyoona 38 kana keessaa namoota miliyoona 1 fi 86,600 fi 508 ajjeeseeti jira. Namoonni miliyoona 38 kana keessaa namoota miliyoona 1 du'an kana malee namoonni miliyoona 28 fi 600 fi 39 dhibee kanarraa fayyuu danda'aniiti jiru. Dhibichi baatii muraasa keessatti nama miliyoona 38 qabuudhaan dhibeewwan saffisaan addunyaa kanarratti tamsa'an keessaa sadarkaa duraa akka qabates namooti hedduun ni dubbatu. Biyya keenya Itoophiyaa keessatti immoo dhibichi akka malee daran hammaateeti jira. Lakkoofsi kun dhugaa ta'ee fi soba ta'ee adda bahuu baatus mootummaan sababa siyaasaatiif namoonni akka walitti hin qabamneef lakkoofsa kana dabale jechuudhaan namooti hedduun mootummaa qeeqan. Garuu gabaasni dhaabbata fayyaa addunyaa Itoophiyaa irratti namooti koronaa vaayirasiin qabaman namoota 85,000 fi 136 akka ta'etu mul'ata. Hanga ammaatti namoota 85,000 fi 136 kana keessa biyya Itoophiyaa keessatti namni 1,000 fi 300 fi 1 dhibee kanaan du'uun isaas gabaafameeti jira. Namoota 85,000 kana keessa namni 38 fi 904 dhibee kanarraa Itoophiyaa keessatti fayyuunis dabalataan gabaafameeti jira. Dhukkubni koronaa vaayirasii ammallee biyyoota akka Faransaay fi Jarman keessatti bifa haarawaan deebi'ee akka malee babal'ataa jiraachuu gabaasni miidiyaalee addunyaa garagaraa ni agarsiisa. Biyyoota akka malee koronaa vaayirasii miidhaman keessaa Ameerikaan ishee duraati. Ameerikaatti nama miliyoona 8 oltu dhibee kanaan qabame. Indiyaatti nama miliyoona 7 oltu dhibee kanaan qabame. Biraazilitti nama miliyoona 5 oltu dhibee kanaan qabame. Ruusiyaatti nama miliyoona 1 oltu dhibee kanaan qabame. Kolombiyaatti nama 900,000 oltu dhibee kanaan qabame. Speenittis nama 900,000 oltu dhibee kanaan qabame. Arjentiinaattis nama miliyoona 9 oltu dhibee kanaan qabame. Peeruttis namoota Arjentiinaatti nama 900,000 oltu dhibee kanaan qabame. Peeruttis nama 800,000 oltu dhibee kanaan qabame. Meeksikootis nama 800,000 oltu dhibee kanaan qabame. Faransaaytti nama 700,000 oltu dhibee kanaan qabame. Afrikaa kibbaatti nama 600,000 oltu dhibee kanaan qabame. UK keessatti nama 600,000 oltu dhibee kanaan qabame. Iraanittis nama 500,000 oltu dhibee kanaan qabame. Chiilii keessattis namoota 400,000 oltu dhibee kanaan qabame. Iraaq keessattis namoota 400,000 oltu dhibee kanaan qabame. Baangilaadesh keessattis namoota 300,000 oltu dhibee kanaan qabame. Xaaliyaan keessattis namoota 350
nama 350 oltu dhibee kanaan qabame. Filiippiinittis namoota 300 oltu dhibee kanaan qabame. Indoneeshiyaattis namoota 300 oltu dhibee kanaan qabame. Saawudi Arabiyaa keessattis namoota 340 oltu dhibee kanaan qabame. Turkiyaattis namoota 300 oltu dhibee kanaan qabame. Biyyoonni addunyaa hedduun dhibee kanaan kan miidhamanii ammas Roomaaniyaatti nama 160 oltu dhibee kanaan qabame. Morokottis nama 150 oltu dhibee kanaan qabame. Ikwaadoorittis namoota 147 oltu dhibee kanaan qabame. Poolaandaattis namoota 135 oltu dhibee kanaan qabame. Qaataarittis namoota 128 oltu dhibee kanaan qabame. Paanaamaatti namoota 120 oltu dhibee kanaan qabame. Kuwait keessattis namoota 112 oltu dhibee kanaan qabame. Dubai biyya United Arab Emirates keessattis namoota 100 oltu dhibee kanaan qabame. Omaanittis namoota 100 oltu dhibee kanaan qabame. Egyptittis namoota 100 oltu dhibee kanaan qabame. Swiidinittis namoota 100 oltu dhibee kanaan qabame. Japaanittis namoota 89 oltu dhibee kanaan qabame. Chaayinaatti mootu namoota 85 dhibee kanaan qabame. Akkuma jalqabe isinii gabaafne Itoophiyaatti mootu namoota 85 dhibee kanaan qabame. Gabaabina yoo ilaalle haalli gabaasni koronaa kana fakkaata. Ammas irra deebiidhaan hordoftoonni keenyaa kabajamoo waa'ee koronaa hin irraanfatina. Harka keessan yeroo gara yerootti saamunaa fi saanitaayizeraan qulqulleessuu akka hin daganne, akkasuma fageenya keessanii fi maask fayyadamuun nagaa keessaniif akka yaaddoftanii fi nagaa keessan akka eedan yaamicha isiniif goona. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo oduun keenyaa guyyaa irraa qabannee isiniif dhiyaannee kanuma. Oduu biraatiin deebinee yeroo biraan wal galuutti turtii gaarii isiniif haa taatu.